bara humni dhumu humni jira jechaan deema karaan hin jirre waan hin jiraadhu amantiin riqicha kooti Amantiidha waan hin jiraadhu. amantiin hundumaa kooti Amantiidha waan hin jiraadhu. amantiin qabeenya koo karaa humni jira jechaan deema aduu dhiyaa jirtu lafti barii jedha garaan koo qoraan akka latuus cimsee amaneera onneen koo aduu dhiyaa jirtu Shalom. kan karaarra Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. kaayyoo koo Egaa yeroon sagantaa keenyaa ga'eera. Yaaddaa jecha yeroo kana yeroo wal tajaajillu sagalee Waaqayyoo yeroo walii wajjin ilaallu ta'a. Yeroo onlaayinii galtan koomenti na godhaa walii wajjin jalqabna. Sila diigee deebi'een ijaaru bokkaayyaan doroobu biqilaa kunu. Okay, inni dhaga'ama yoo ta'e namoonni toorarra jirtan inni dhaga'ama jechuudhaan waan sirrachuuf akka sirreessinee gara sagantaatti akka galluufan inni dhaga'ama yoo ta'e akkuma kanatti ittiin haafuuf nu inni dhaga'ama yoo ta'e inni dhaga'ama jedha. Namoonni toorarra jirtan sheerii gochuu nama qaqqabsiisa. Neetwoorkiin rakkisaadha. Neetwoorkiin har'a gaarii miti. Haa ta'u garuu ammuma jiruun wal tajaajila. Neetwoorkiin keenya baay'ee gadi bu'aadha. Yeroo kana ispiidiin isaa 3.4 agarsiisaa jira. Baay'ee gadi bu'aadha. Kanaaf ammoo jiru wal tajaajila sheerii gochuudhaan namoota qaqqabsiisa. Haleluuyaa. Egaa sagalee Waaqayyoo keessaa Macaafa Asteer boqonnaa 6 lakkoofsa 10 irraa kaaseen dubbisaa akkas jedha. Yommus mootichi ariifadhu akkuma jettee uffaticha fardichas fuudhiitii Yihuudicha isa karra qillaa mana mootummaa kootii dura jiru sana akkuma jette godhi. Wanta dubbatte hundumaa keessaa tokkollee duraa hin hir'isin jedhe. Hamaan ittiin dubbatee jedha. Ameen. Waaqayyoo dubbii gala galchaa mata duree jirurratti walii wajjin ilaalla. Neetwoorkii illee rakkisaadha egaa otoo onlaayinii jiraattanii namatti tola. Karaan hin jirre karaatu jira jechaan deema bara humni dhumu
Okay, egaa gaariidha. Macaafa Asteer boqonnaa 6 kanarratti waa'ee namoota lamaatu qulfii godhee haasa'a. Waa'ee Hamaaniif waa'ee Mordekaayi. Hamaan eenyu, Mordekaayi eenyu kan jedhu boqonnaa 3, boqonnaa 4, 5 irratti in agarra. Boqonnaa 6 tokkorraa kaanee immoo gocha Hamaaniif Mordekaayiin gidduutti raawwatametu agarra. Iddoo amma agarru kanatti Hamaan jechuun koree hojii raawwachiiftuu qaama mootummaa yeroo sanaa ture keessaa tokko. Okay, kanatti waan godhu hin qabnu. Koree hojii raawwachiiftuu qaama mootummaa yeroo sanaa ture keessaa nama tokko ta'ee nama yeroo hundumaa Mordekaayiif qomoo Mordekaayiin jibbuu fi yeroo hundumaa immoo nama qomoo Mordekaayiin balaaleffachaa jiraatudha. Asitti wanti walitti isaan fidu homallee yoo hin jiraatin garuu hafuurri isaan jibbisiisu jira. Yeroo baay'ee haadhaaf mucaa wal jibbisiisu, fira wal jibbisiisu, hafuurri haadhoof haadhoo wal jibbisiisu biyya lafaa kanarra gaddeeffamee akka jiru hin beekna. Egaa Hamaan fuuldura egaa waan godhu hin qabnu. Neetwoorkiin baay'ee rakkisaa ta'eera. Yeroo kukkutu kan tura. Hamaan fuuldura mootiitti nama jaallatamaa fi waan barbaade gochuu, waan barbaade raawwachuu nama danda'udha. Mordekaayi immoo iddoo isaaf kenname baarree dura taa'uudhaan hojii isaatti kenname nama raawwachiisudha. Jarri kun lamman iddoon isaaniis adda addaa, akkaataan raawwii hojii isaaniis adda addaa, akkaataan rimiddeen adda addaa, akkaataan salarii isaanii, damoota isaaniillee, meendaa isaaniillee adda adda. Wanti walitti isaan buusu kana jettanii waa yaaddan hin qabdan. Walitti buusa jettanii kan yaaddan yoo jiraate Hamaan yeroo ba'u Mordekaayiin hin argaa, yeroo biiroo galuu hin argaa, sababiin isaa balbalarra waan jiruuf jechuudha. Kana achi wanti homaallee wal isaanii itti fidu hin jiru. Garuu Hamaan Mordekaayiin jibbe. Hamaan Mordekaayiin jibbe. Akkasuma zarii Mordekaayi hundumaa raawwatee hin jibbee jedha. Biyya lafaa kanarraa wanti nama ga'u baay'een utuu jiru walii wajjin jiraachuun baay'ee nama rakkisa. Biyyuma lafaa kana haa ta'u dubbiin har'as boris dubbiin utuu dubbii dhalu, haadhoon haadhoo utuu lolu, haadhoon haadhoo isaa utuu hinaafu, haadhoon haadhoo isaa utuu balaaleffatu, utuu ajjeesuu agarra. Biyyi lafaa kun waan facaasan namaa biqilchiti. Inni gaarii facaase gaarii hin haammata. Inni hammeenya facaase immoo raawwatee hammeenya hin haammata. Sababiin isaa biyyi lafaa waan facaasan biqilchuudhaan beekamtuudha wanta taateef. Hamaaniif Mordekaayi homallee wanti walitti isaan fidu hin jiru ta'ee Hamaan garuu Mordekaayiin hin jibbe. Hamaan jechuun iddoo guddaa nama qabu, waan barbaade raawwachuu nama danda'u, damoosaallee barbaade iyyatee dabalachuu nama danda'u, nama sektara kam keessatti iyyuu fudhatama qabudha. Mordekaayi garuu biyya sana keessaa qomoo biraallee kan hin qabaanne, qomoo warra Yihuudii kan ta'e, nama yeroo hundumaa balbala dura taa'ee harka namaa eeggatuu fi ajaja halaqaa isaatiin nama jiraatudha. As keessatti ol ilaaltan inni silxaana qabu mootii taanee jiru dhugaa jibbee, inni balbala taa'u Mordekaayi dhugaa yeroo kabajeedha. Guyyaa tokko qomoon ta'e namni lama mooticha ajjeesuuf utuu mari'atanii namichi balbala dura taa'u kun dhaga'e. Namichi balbala dura taa'u kun silxaana haa dhabuyyuu malee, meendaa gaarii haa dhabuyyuu malee, nama isa birmatu haa dhabuyyuu malee dhugaadhaaf nama jiraatudha. Mee lafuma jirtan jiraadhaa dhugaa dhaggeeffadhaa. Mee lafuma jirtan jiraadhaati dhugaadhaa wajjin hojjedhaa. Mee lafuma jirtan jiraadhaati dhugaa dubbadhaa, dhugaan nama hin gattu. Akkasatti mootii ajjeesan yeroo mari'itu mari'atanii dhaga'ee mistira kana baasee warra mootii ajjeesuuf ka'an sana ajjeesisiisee
kun galmee mootii keessatti hojii guyyaa guyyaa itti godhamu irratti caafamtee mana mootummaa galtee jirti. Hamma guyyaa dubbiin kun ka'utti waa'een Mordekaayi hin yaadamne, waa'een galmee qajeelummaa kunis homaa waan dubbatame hin qabu. Homaa waan jedhame hin qabu. Hamma gaafa dubbiin ka'utti. Guyyaa tokko Hamaan Mordekaayiin ajjeesuuf, Mordekaayiin fannisuuf murteeffate. Manatti galee haadha manaas qomoosaa wajjin mari'atee muka fannoo dhundhumaa meetira 25 yookaan dhundhuma 50 qopheeffate. Muka fannoo dhundhuma 50 kana kan inni qopheeffateef namatti daraddaree ol fannisuuf utuu hin ta'in tokkicha baarirra taa'u dhugaa wajjin agreementii walii farrame Mordekaayiin fannisuu duwwaadhaaf wanta tokko hin jiru. Hundumaa mari'achiisee eega fixee booddee har'a dhaqeen Mordekaayiin fannisee dhufa. Garuu qomoo koof zarii koo hundumaa manatti naa waami. Moo'icha guddaa akkasii gonfadhee gaafan dhufu qomoo koof zarii koo hundumaa wajjin nyaata nyaadha jedhee Hamaan muka fannoo qopheessaa bulee ganamaan gara biiroo mootummaa dhufe. Ituu hojiin hin ga'in jechuudha. Inni ganameeffatee dhufe tokko jal'ina isaa raawwatachuufi lama utuu namni dhufin mootii wajjin waliin mari'achuuf ture. Halkan dhumtii Asteer boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irraa akka jedha. Halkanuma gaafasii mooticha irraa irribni waan badeef macaafni wanta ittiin yaadatamuun ta'uu fi seenaan guyyaa guyyaatti caafamu akka dhiyeeffamuuf hin abboomne. Yommus isaan dhiyeessanis mootichi duratti yeroo dhiyeeffaman achi keessaa isa xu'aashonni balbala mootichaa eegan lama Bigtaanii fi Taaresh Awurooshii fi mooticha ajjeesuudhaaf koratan Mordekaayi bakkee baasee akka ture caafaticha keessaa hin argate. Ituu dubbisu namicha lubbuu koo du'a oolche kanaaf maaltu ta'e jedhe. Alaarra Waaqayyo kana godhe. Warra gaarii hojjetaniif maaltu ta'e? Warra gaarii dubbataniif maaltu ta'e? Warra waan qajeelaa hojjetaniif maaltu ta'e? Yeroo baay'ee biyya lafaa kana yeroo ilaallu biyyi lafaa warra jal'ootaaf hin ta'a. Neetwoorkii gabaan kun hin qabnu ammas dhiifama kukkutaa'eera. Biyyi lafaa kun warra jal'ootaaf hin taati. Qajeelotaaf garuu hin taatu. Warri waan qajeelaa godhan hin barbaadamu bara kana booddee. Lafa isaan jiranii goola isaaniitti kufanii Waaqayyo hin barbaada. Dhugaaf walii galanii dhugaadhaan hojjetanii buddeena xinnoo warri nyaatan dhugaadhaaf dubbatanii hojii qaban irraa warri ari'aman yerootti Waaqayyo dubbii galagalchuudha. Yeroon kun yeroon isaa immoo ga'eera. Agartanii namicha waan gaarii godhe kanaaf maaltu hojjeta? Karaan hin jirre karaatu jira jechaan deema. Bara humni dhumu humni jira jechaan deema. Karaan hin jirre karaatu jira jecha amantiidhaan waan hin jiraadhu. Amantii hundumaa kooti. Amantiidhaan waan hin jiraadhu. Amantiin qabeenya koo. Qoraan akka latuus cimsee amaneera onneen koo. Aduu dhiyaa jirtu lafti barii jedha garaan koo. Qoraan akka latuus cimsee amaneera onneen koo. Amantiidhaan waan hin jiraadhu. Amantiin qabeenya kooti. Amantiidhaan waan hin jiraadhu. Amantiin hundumaa kooti.
amantiidhaan waanan jiraadhu amantiin qabeenya koo. Egaan nama waan gaarii godhe kanaaf maaltu godhame? Gaarii hojjeteera, gaariin isaa hin deebine. Gaarii dubbateera, gaariin isaa hin deebine. Qajeelin hojjeteera, qajeelin maaltu ta'eefi jedhaa yaadaa bule. Faallaa waan gaarii immoo hamaan siluma hamaadha. Hamaan immoo mana isaatti namicha sana nan fannisaa jedhee fannoo qopheessaa bule. Yaala jecha kana lamaan. Asii mootitu galmee gala gaggalchaa bulaa. Achi immoo hamaantu fannoo qopheessaa bula. Ergaa kana yoo fudhatte sirratti raajaa Waaqayyo yaada diina keetiif durseera. Waaqayyo isa diinni kee sirratti abjoote sana siif durseera. Boollanni sii qote sana siif durseera. Hammeenya inni sirratti yaade sana siif durseera Waaqayyo. Dubbii galagalcheera Waaqayyo. Hamaan akkuma yaada godhee gaafa dhufu obboroo barii ol galee. Ol galee gaafa jedhu mootiin nama waamee tokko jedhe. Namni gibbii kana keessa jiru jiraa jennaan. Eeyyee hamaan jiraa jedhan. Waamaa jedhan. Egaa hamaan dhufee taa'ee booddee mootiin akkanatti hin jedhe. Nama waan gaarii godhuuf maaltu ta'a jedhan. Jiraataadha Yesuus. Nama waan gaarii godhuuf maaltu ta'a? Nama waan gaarii abjootuuf maaltu ta'a? Nama waan gaarii dubbatuuf maaltu ta'a? Yeroo baay'ee biyya lafaa kanarraa namoonni waan gaarii godhan miidhamoodha. Namoonni waan gaarii dubbatan miidhamoodha. Namoonni waan gaarii hojjetan guddinallee dhiifama. Namni waan gaarii hojjetu baay'ee iddoo hin qabu. Fudhatamas hin qabu. Waan gaarii isa godhuuf waaqa isa gaarii duwwaatu deebii qaba. Waan gaarii isa dubbatuuf, waan gaarii isa yaaduuf waaqa isa gaarii duwwaatu iddoo qaba. Maaltu ta'eefi jedhee gaafa mootiin gaafatu hamaan arraba qaba. Dhugaan beeku malee arraba beeka. Dhugaan yaadu malee waan namaa ta'u beeka. Waan isaaf ta'u sirriitti. Karaatu jira jechaan deemaa. Agartanii dhugaan beeku wanta tokko godhu sirriitti waan beekuuf nama mootiin jaallatuu fi fardi mootii akka kennamu uffati qoloo mootummaatti akka kaa'amu namni sun immoo karaa keessaa isa caalu isa miidhagaa irra ba'ee akka mootiin isa jaallatu alabsu jedhe. Waa har'a gaaniitoorki waan godhu hin qabnu. Amma ammaatti miiseejii argitan tokkollee gara koo hin dhufne. Laakiin sheeriin keessallee tokkollee gara koo hin dhufne. Neetwoorkii baay'ee rakkisaadha. Garuu walta yaaluu hin dhiifnu. Amantiidhaan waanan jiraadhu amantiin riqicha kooti. Amantiidhaan waanan jiraadhu amantiin hundumaa kooti. Wanti isaaf kennamu kanaafuu sorry. Kan karaarraa nagaachisu miilaaf kaayyoo koo hiijettee jidhaa malee si abdaddee gaarattan deemaa hin taati dirree. Kan karaarraa nagaachisu miilaaf kaayyoo koo hiijettee darbuu beektee dhiigaa fonneen koo. Egaan kana hundumaa isa walitti cortee jette kana hundumaa namicha waan qajeelaa hojjetu baarra taa'u sanaaf kenniifi ittiin jedhe. Akkuma jette immoo fardicha irra kaa'itii isa naannessi ittiin jedhe. Agartanii inni ajjeesu dhufee utuu gara salphinaa deemu inni immoo waaqa isaa kadhatu balbala dura taa'ee utuu ulfaatu agarra. Bara kana bara dhugaan iddoo dhabee biiroo namaa keessaa mana dhuunfaatii biiroo mootummaatii
biiroo isa xinnaa isa guddaati dhugaan teessuma dhabee yeroo iyyuudha. Namni maaliif akka inni dhugaa jibbuu fi namni maaliif akka inni dhugaa balaaleffatu nuuf hin galle yoo ta'e illee maddi dhugaa immoo Yesuus Kiristoos akka ta'e beekuutu nurra jiraata. Isa booddee waan jedhu hundumaa isaa walitti qabee fardichas fe'ee Mordekaayi isa dhugaa beeku balbala duratti gatame sana fuudhee achirra kaa'ee magaalaa keessa isa naanneesse. Isa mootiin jaallatu isa kana. Inni mootiin jaallatu isa kana. Inni mootiin jaallatu isa kana. Karaa beekamaarra waan naanna'uuf namni kun dadhabee hamma galgalaatti naannessaa oolee galgala Mordekaayiin gara biiroo mootummaatti deebisee ofii gara mana isaatti gale. Yeroo ofii gara mana isaatti galu akkuma amma dubbanne jarri nyaachisaaf qophaa'anii jiru. Jarri qophaa'anii jiru. Haati manaa akkuma galteen akkam dubbiin kee si milkoofteree ittiin jetteen. Jallinati yaadde. Hidha galgala fannooti dhoqqosaa bultee akkamsii taateree ittiin jetteen. Mordekaayi hamaan akka jedhu naan taaneedha. Akka jette haati manaasaa namichi ittiin falmatu kun Yuudii nama Waaqayyo yoo ta'e ati baraanuu san dandeessu ittiin jetteen. Namichi ittiin falmitu kun nama Waaqayyo yoo ta'e gooftaa beeka yoo ta'e dhugaa beeka yoo ta'e ofii keetiitu cabdoof agarta malee baraanuu isa mo'achuu hin dandeessu ittiin jedhe. Jaarsi baammanaan ishee akka farda harkisaa oolaa ture. Akka farda harkisaa oole gaafattimu nyaati si nafee gaddatu ta'ee dhiphinni guddaan mana jal'ootaa mudate. Kana booddee akkasin ta'a. Dhiphinni guddaan mana jal'ootaa hin qaqqaba. Dhiphinni guddaan mana hamootaa hin qaqqaba. Dhiphinni guddaan gola warra dhugaadhaan walii hin gallee keessaa hin dhaga'ama. Dhiphinni guddaan warra biddeena jal'inaatiin wal waamanii wacanii nyaatanii dhuganii biraa hin dhaga'ama. Kana booddee Waaqayyo ragaa koodha kun hin ta'a. Akkamitti akkas ta'e maali? Maal dubbiin galagalee bule. Akka jettee Asteer amma yeroon keessa jirru kun yeroo kadhannaa jette. Biyya jirtan hundumaatti soomaaf sagada labsaa. Waaqayyoon kadhadhaa. Kanaa achi dhumuun keenya ga'eeraa jette. Yeroo kadhannaati yeroon kun jette. Kadhannaa labsaa. Achiin kadhatamaa asii lolatu jira yeroo hundumaa mo'icha. Awwaa tokko isinitti hima. Bara kana kabajamtanii jiraachuudhaaf dhugaadhaa fi kadhannaa cichaa. Dhugaadhaa fi kadhannaa wajjin walii galaa. Dhugaa qabadhu waaqa dhugaa immoo kadhadhu. Kanuma dubbiin si baasu. Lafti raafamee raafamuu utuu hin ta'in namni raafamee raafamuu utuu hin ta'in haalli raafamee raafamuu utuu hin ta'in dhugaa wajjin walii galuudha. Dhugaan qabdu taanaan yoomillee ta'e akka qaanoftu herrega kee buufadhuuti taa'e. Dhugaa qabda taanaan immoo akka kabajamtu herrega kee buufadhuu taa'e. Hamaan harraba baay'ee utuu qabu namoota isa ijaaran baay'ee utuu qabu dubbiin jalaa warra kutuu jalqabde. Waaqayyo dubbii galagalche. Haaleluyyaa. Dubbii galagalchee bule waaqa Israa'el. Agartanii. Kun ta'ee farda harkisaa ooleen galee obboromtaa ammoo mana Asteerii nyaachisatu jira. Asteeriif immoo kadhatamaa jira. Asteer Hamaanii fi mootichi duwwaan mana seetii akka dhangaa affeeraman affeerraa gootetti. Hamaan inni gochisaa hojiinsa hamaa ta'e sun dhiphachaa bulee boromtaa mana Asteerii nyaachisa dhufe. Gaafa mana Asteerii nyaachisa dhufu Asteer isheen kadhatamuu fi namichi balbala dura taa'u kun wal beeku fira isaan qommoo tokko eessuma. Dubbiin akka hammaatte gaafa baru, dubbiin akka cimte gaafa baru yeroo mootiin gadi ba'u miila giiftii Asteeritti kufee sireetti ol ba'ee miilatti kufee maaloo amma Waaqayyoos nagateera, amma namnis nagateera. Waan dhugaan gooneef dhugaan na galaafachaa jira. Dabarsitee nan kennin giiftii koo jedhee utuu inni miilatti ol kufee kadhatu mootiin alaa ol galan. Mootiin suluma waan beekan qabu, mootiin suluma waan dhaga'an qabu gaafa dhufu Hamaan miila Asteeritti kufee ifama gaafachaa jira. Vi'a yookaan immoo riitinaan mootii yookaan IQ'n mootii kanaa meentaaliinsaa waan isaan wal daffaraa jiran waan Hamaan Asteerin humnaan qabatee gudeedaa jirutti dubbise. Garuu dubbiin kana hin turre.
Waaqayyo ariifate malee. Rooma sana mootiin ija isaatiin waan argeef akkana dubbiin manuma koo keessatti gibbiima keessatti kun ta'a jedhee Hamaan dafee akka fannifamu godhe. Rakkoo kana hundumaa Waaqayyotu ariifate. Namni na dhagaa itti orgaansii qaba. Waaqayyo dubbii keessa na galagalcheera. Isa diinni sirratti yaade sana Waaqayyo gara gaarummaatti deebiseera. Isa jal'oonni sirratti raajaan sana Waaqayyo gara gaariitti deebiseera. Jal'ina sana gara qajeelinaatti siif deebiseera Waaqayyo. Har'a baay'een dubbachuu barbaada networking garuu waan na jeeqeef waan an godhuun qabu. Haleluuyaa. Hin ariifate Waaqayyo. Ariifatu Waaqayyo diina keetti. Warra si balleessuun ka'anitti ariifatu Waaqayyo. Warra si miidhuuf ka'anitti ariifatu Waaqayyo. Balleessuuf ariifate. Waaqayyotu kana godhe. Achii kadhatamaa jira, asii dhugaa eegamaa jira. Ameen. Jiraata Yesuus Kiristoos. Hamaan hin fannifamee Mordekaayi hin hafe. Dubbiin galagale. Qomoon baduuf ka'ee hin hafe, qomoon balleessuuf ka'ee hin bade. Dubbiin galagale. Jallaan inni balleessuuf ka'ee hin bade, qajeelaan inni baduuf ka'ee hin hafe. Dubbiin galagale. Akkamitti ta'e seenaan kuni? Akkamitti raawwatame seenaan kuni? Maaliif Waaqayyo kana godhe yoo jenne? Waaqayyo Waaqa dubbii galagalchuun beekamuudha. Obboloota koo dhaamsan sinii dhaamu tokkoon qaba. Batalee iddoo warri qabdan, mana hojjettan keessatti iddoo warri qabdan, biiroo hojjettan keessatti iddoo warri qabdan, lafuma jirtan jiraattanii iddoo warri qabdan, dhugaan ari'atinaa, dhugaa wajjin walii galaa, nama dhugaa hin dhiibinaa, nama dhugaan ari'atinaa. Sababiinsaa yeroo isin nama dhugaa dhiibdan namni sun yeroo iddoo gaddisu Waaqa dhugaatu ka'a wanta ta'eef, dubbii galagala wanta ta'eef. Agartanii Abeeliif Qaayil obbolaadha. Nama jalqaba dhalatanii gara biyya lafaa kanaa dhufan, nama dhiigaaf dhiiga walitti da'amee nama ta'anii dhalatan keessaa nama jalqabaati. Addaam biyyoo irraa tolfamee hafuura qajeelaadhaan socho'e. Waan qomoo keessaa tolfamte. Kanaafidha kan dubartiin hin tolfamte dhiirri hin uumame jennuuf. Yeroo jalqabaa namoota dhalatanidha. Garuu Qaayil Abeelin jibbe. Qaayil kan Abeelin jibbeef Abeel dhugaa jaallate. Jallina baqate. Aarsaan Qaayil dhiyeesse Waaqayyoon hin gammachiifne. Aarsaan Abeel nama dhugaa garuu Waaqayyoon bira ga'e. Kun akka Qaayil Abeelin ajjeesu ta'e. Qaayil namni jal'aan, Abeel nama dhugaa ajjeese. Qaayil hin galaafate obboleessa isaa. Nama jal'aatu nama dhugaa ajjeese hin xumurame dubbiin akka namaatti. Akkuma nama dubbadhe namni qajeelaan gaafa du'u Waaqa qajeelaatu ka'a. Namni dhugaa gaafa du'u Waaqa dhugaatu ka'a. Kan nama dhugaa dhiigillee naasa'a. Qaayil Abeelin ajjeesee harka xumuratee gaafa galu dhiigi haasa'u jalqabe. Dhiigi nama qajeelaa jallaa ari'achuu jalqabe. Ituu walii galanii ta'anii isaanii wayyu ture. Isuu waliif galanii gaarii isaaniitti fakkaatu ture laata. Akkanattiin jedhe Waaqayyo Qaayiliin baraan jooraa ta'e ittiin jedhe. Namni sin ajjeesin asitti hin du'in baraan joori jedhe. Barattees joori, nagaddees joori, jooraa ta'e ittiin jedhe. Sababiinsaa dhiiga nama dhugaatu si ari'ataa ittiin jedhe. Yeroo namni dhugaa du'u Waaqa dhugaatu ka'a. Yeroo namni dhugaa du'u dhiiga isaatu haasa'a.
Dhiigi qajeelaan kana Abeel amma kanaa se'e dhiigi dhugaan Yesuus immoo akkam akkaasoo hin beekna. Qajeelotaaf immoo Yesuustu dubbata. Yesuus bakka bu'aa qajeelotaati. Obboloota koo dubbiin galagaluu hin hafu. Dhugaan iddoo argachuu hin hafu. Jal'aa hin dharra boo'u kun barii ganamaa tokko arguunsaa hin hafu. Hin bari'a wanta ta'eef. Iddoo qabdan qabaattanii nama miidhinaa. Waan jal'aatti waliin galinaa. Mee waan tokko isinitti agarsiisu laata? Bulchiisa waldaa kiristaanaa keessa jiru har'aa bulchiisa bara Yaaqoobiif bara Esaawuu fakkaata. Macaafa qulqulluu keessaa ijoolleen Yisihaaq Esaawuudhaaf Yaaqoob obbolaa hangafaaf qotusuuti. Esaawuun abbaa jala oola. Yaaqoob haadha jala oola. Abbaa haati isaanii abbaa tokko qabu, haadha tokko qabu. Ijoolleen kun lamman garuu Esaawuun abbaa wajjin walii galee Yaaqoob haadha wajjin walii galee. Esaawuun abbaa wajjin walii galee bakkee deemee adamoo adamsee waan mi'aawu fidee abbaa isaa nyaachisee abbaa gammachiisa. Yaaqoob inni haadha wajjin walii galee immoo kushiinaa keessa oolee waxii qammasaa oola. Waan ati jettu godha. Haadha bishaan fida, haadha qoraan fida. Kan abbaan jaallatu Esaawuu, kan ati jaallattu Yaaqoob. Kan gubaalessaa keessa miila qullaa adeemee abbaa gammachiisu Yaaqoob. Esaawuu kan kushiinaa keessa naanna'ee haadha gammachiisu Yaaqoob. Esaawuun caakkaa lafa bineensaa qeerransa leencaa wajjin wal lola abbaa gammachiisuuf. Yaaqoob kushiinaa keessaa waxii qammasaa haadha gammachiisuuf. Haatiif abbaan mistira waliin dhossanii abbaan karoora ni baafatee haati manaa dhageesse. Abbaan nama eebbisuuf akka jiru iji isaa akka dadhabee jaameera bararriseera. Kana booddee garuu ijoollee isaa keessaa tokko eebbisuuf akka yaadu haadha manaatti hime. Haati manaa immoo mucicha Yaaqoob jedhamu isa kushiinaa keessa oolu kana waan jaallattuuf mistira kana hundumaa itti himte. Abbaan Yaaqoob Esaawuu eebbisuuf akka jiru barte. Ati immoo Yaaqoobiin akka jette abbaan kee obboleessa kee isa gammachiisu sana eebbisuuf ta'a. Kanaafuu gogaa horii uffadhu, abbaa kee fakkaadhu, sagalee jijjiiri. Obboleessa kee fakkaadhu, sagalee jijjiiri. Gogaa horii uffadhu, dhaqi abbaa keetiin na eebbisi jedhi. Obboleessi kee inni abbaa isaa gammachiisu, inni caakkaa keessa oolu, inni gubaalessaa waadamaa oolu sunitu hin dhufin ittiin jette. Kun bulchiisa waldaa kiristaanaa keessa jiru kan har'aati. Eenyu kan Waaqayyoon jala oolu, eenyu kan haadha jala oolu. Haadha jechuun waldaa kiristaanaati. Haadha jechuun bulchiisota, haadha jechuun geggeessitoota. Abbaan uumaa waaqaaf lafaati. Agartanii. Inni abbaa isaa gammachiisuuf achi kaatee akkaatee abbaa gammachiisuuf utuu kaatu. Inni haadha gammachiisee haadha jala kaatu kushiinaa jala keessa jiru eebba fudhachuudhaaf dhufe. Gogaa uffatee dhugaatuu hin ta'in. Abbaan koo jaamaadha jedhee dhugaatuu hin ta'in. Sagalee jijjiiree Esaawuu fakkaatee dhugaatuu hin ta'in eebba Esaawuu fudhatee Yaaqoob. Kana kan godhe haadha. Har'as biyya lafaa kanarraa warri dhugaa hojjetan, warri Waaqayyoo wajjin walii galan miidhamoodha. Waldolii kiristaanaa keessaa miidhamoodha. Biiroo mootummaa keessaa miidhamoodha. Warra abbaa isaanii isa waaqarraa wajjin adeeman. Warra abbaa isaanii isa waaqarraa wajjin walii galaa deeman. Yeroo Yaaqoob abbaa isaa gammachiisuuf waan mi'aawu maannoo, yeroo Esaawuun abbaa isaa gammachiisuuf waan mi'aawu qabatee dhufu eebbi dhumeera. Agartanii. Eebbatu dhume, eebba namaatu dhume. Eebba kana eenyutu fudhata yoo jettan warra haadha jala oolanidha. Warra harraba qabanidha. Fudhate. Maal gootata? Harraba qabaa haadha jala oola. Mistira gola keessaa beekaa, mistira biiroo keessaa beekaa muudama argate. Maal gochuu sirra jiraata? Hin muudame. Hin muudame. Hin fudhate eebba. Inni abbaa isaa gammachiisu yeroo dhufu hin jiru eebbi.
abbaan eebbisi gaafa jedhu gurbaa koo jaamummaa kootti gargaaramee obboleessi kee haati kee mistira baaftee eebba kee fudhateera ittiin jedhe. Eebba kee fudhateera. Esaawun abbaa jala jira. Yaaqoob haadha jala jira. Aras waldaa kiristaanaa keessatti akkas. Iddoo kan qaban warra paasterootatti siqan yookaan jaarsolitti siqan warra haadha jala oolanidha. Inni raajummaa dhugaa baatu, inni mul'ata dhugaa baatu badeera. Iddoo sin arganne, eebba sin arganne. Wanti hannaan fidan nama ariiti. Wanti jal'inaan fidan nama ariiti. Buddeenni jal'inaa nama ariiti. Meendaan jal'inaa nama ariiti. Qarshiin jal'inaa nama ariiti. Nagaa namaan laattu. Esaawuf Yaaqoob diina walii ta'anii. Esaawun Yaaqoobiin ari'achuutti gadi taa'e. Kaleessas namichi kun na goomseera, arras na goomseera. Dhugaan eessa dhaqee jedhee Esaawun. Eessa dhaqee dhugaan? Yaaqoob eebba kana argachuuf haadha biraa Abishaaloome. Haadha biraa gorsa fudhate. Esaawun yeroo dhalachuu irratti illee hangafummaa isaa yoo argate illee waxii misraatiin jalaa goomsee hirkaa fudhateera. Eebba immoo gogaa uffatee horii fakkaatee rifeensa godhatee obboleessa Esaawu fakkaatee fudhateera. Maal rakkinni mana ga'u? Maaliif inni dhugaa hin muudamu? Maaliif inni dhugaa qabuun kabajamu? Maaliif namni dhugaa salphata? Maaliif namni dhugaa bu'a? Esaawu Yaaqoob wal ari'uu jalqaban. Jal'aan baqachuu qajeelaan ari'uutti gadi taa'e. Bersheebaa lafa onaa gaafa ga'u lafatti baqatu dhabee rafee Esaawun. Maannoo Yaaqoob rafee utuu rafee jiru garuu Waaqayyoon arge. Nama jalaa baqatanii hin ba'u, Waaqayyoon jalaa baqatanii hin ba'ani. As Waaqayyoon duwwaatu jira jedhe Esaawun. Maannoo Yaaqoob achitti fayyee Yaaqoob. As Waaqayyoon duwwaatu jira. Yaaqoob waanuma nama irratti godhatu irratti ta'e. Yaaqoob jaamummaa abbaa isaa gargaaramee eebba goomsee fudhate. Maneessuma isaa labanitti halkan keessa haadha manaa goomsaniitti kennan. Yaaqoob eebbi isaa yeroo 10 jalaa jijjiirame. Haati manaa inni kaadhimmate haftee halkan dukkana keessa kan biraatti heerumsiisan. Gatii hituun baasanii namni Yaaqoob. Hamma laga Yaaboqitti gad bu'ee maqaan isaa Israa'eliin ta'utti gatii baasaa jiraate. Qansiraa mana namaatti kufee waggaa 20 hojjete. Haadha manaa fuuchuuf jecha waggaa 14 hojjete. Maal namni tokko dubartiif jecha waggaa 14 mana namaa hojjeta? Hoolaaf reetti argachuuf jecha waggaa 6 hojjete. Yaaqoobiin kan hundumaa gatii kan baay'isise eessaa ka'e jettan mana abbaatii ka'e. Jal'aan yoomillee ta'e yoom utuu gatii hin baasin hin hafu obboloota koo. Dhaggeeffadhaa. Waaqayyo dubbii galagalcha. Mee gaarii godhi. Mee qajeelaa godhi. Boleessa kee hin miidhin. Boleetti kee hin miidhin. Gaarii gochuudhaaf dhamani. Sababiin isaa meendaa gatii qajeelumaa kan namaa kaffalu Waaqayyoodha wanta ta'eef. Yeroo baay'ee akka dubbiin galagaltu hin beeku namni. Ajjeesee waan gammadu bara isaa guutuu waan ajjeesutti fakkaata. Go'omsee waan darbu bara isaa guutuu go'omsee waan milkaa'utti fakkaata. Mee atumte al tokko yaadi. Tu gooftaa hin beekin isa ta'u, tu gooftaa beektu isa ta'u. Jal'ina kanaan dura goote tokko ilaalme. Yookaan dhuddeetta ta'a, yookaan ajjiteetta ta'a, yookaan sobdeetta ta'a. Mee jal'ina kanaan dura goote tokko ilaali. Mee dhugama Waaqa jiraataati. Waan sanaaf gatiin baafne ati. Namni an gatiin baafne yoo jiraate inni sobaadha. Sababiin isaa namni hunduu waan facaase waan haamuuf. Egaa sin deebi'a. Hamaaniif Mordekaayi akka kanatti ituu waliin falmanii dhugaan injifataadha. Mordekaayi injifate. Boleessa koo boleetti koo dhugaan mo'ataadha. Atis ni injifatta. Mee calluma jedhii dhugaa kabaji.
yoo tuffatamtellee, yoo gatamtellee, yoo garatti gortu wal dhaaltellee, yoo waan qabattu wal dhaaltellee dhugaadha wajjin walii gale. Dhugaan mo'ataadha wanta ta'eef, dhugaan injifataadha wanta ta'eef, dhugaan yoo hundumaa hin dubbata ofii isaatiin. Yesuus jiraataadha. Eenyuuf akka lallabe hin beeku. Neetwoorkiin baay'ina jeeqaa jira. Haa ta'u iyyuu malee akka garaa kootti dubbachuu hin dandeenye. Garuu dhugaan ni mul'ata. Waaqayyo dubbii galagalcha. Waaqayyo dubbii galagalcha. Haleluuyaa. Waaqayyo dubbii galagalcha. Hundee qaban jiguu. Egaa neetwoorkiin isaa baay'ee rakkisaadha. Sorry ani moobaayiliin tokko basmara wanta ta'eef daataa moobaayiliin gargaarama. Tariimee yoo waayifaadhaan mijata ta'e waayifaa galchan ilaala. Neetwoorkiin isaa baay'ee gadi bu'aadha. Baay'ee gadi bu'aadha. Daataan moobaayiliin gargaarama. Ji'atti hin kaffala. Baay'ee ammammaatti onlaayinii namni jiru tokkollee mul'atu. Meeseejiin tokkollee dhufaa hin jiru. Sababiin isaa xinnoo neetwoorkiin cannaqamaadha wanta ta'eef torban waayifaa galcheen mee ilaalla. Akka kanatti itti fufnee waan isin tajaajilu miti. Sababiin isaa neetwoorkiitu hin jiru wanta ta'eef neetwoorkiin hin jiru. Egaa Waaqayyo immoo nana mana waan hundumaa hin sirreessa jedhee yaada. Jiraataadha Yesuus. Kanaaf egaa sagantaa keenya ammammaatti tureef Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo san wajjin jiru maqaan isaa haa eebbifamuun jedha. Egaa eebbifamaa Waaqayyo sun haa eebbisu. Haala neetwoorkiidhaallee dilbata galgala walitti deebinaa. Ani Paaster Masarat Dhaabaatii. Yaadaaf koomentii yoo qabaattan na barreessaa bilbilaa yaada nuu kenna. Waaqayyo sun haa eebbisu. Eebbifamaa turtii gaarii. Namoonni yeroo koomentii laattan karaa peejiitiin yeroo barreessan jalqaba afaan Ingiliffaatiin isin ergaa nu eegaa kan jedhu kompiitarri waan isin deebisuuf isa booddee meeseejiin qaxxitaa gara koo yookaan gara saffaa waan naquuf isa booddee isin deebifna. Yeroo meeseejiin automaatikaalii aansarii irra waan jiruuf yeroo meeseejiin xinnoo nu eegaa jedhee Ingiliffaan isin barreeffamu akka namni biraan qabatee jirutti hin ilaalinaa. Ammaaf asirratti barreessuu kan danda'u anaaf Asaffaa Tolaa Duwwaadha wanta ta'eef yaada lachuun qindeessinee waan isin deebifnuuf yeroo meeseejiin deebi'u akkasitti hubadhaan isiniin jedha. Eebbifamaa turtii gaarii. Waaqayyo